Bismillahirrahmanirrahim. Sagalee teleegamti ni mul'ata. Tarsii garuu fi ni mul'ata takka sagaleen yoo situ dhageeffamti lama. Dabina barreessi. Ni mul'ata takka sagaleen yoo dhageeffamti lama. Tafaqa bakka kamarataa tusitti fufu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balayan kiya barattoota warreen darsii Oroofaa tan warra duraanii sagantaa hordoftan akkamiin nagayaa fayya qabdanii. Egaa darsii teenyaa tan eda sababa kaameraatiin karaa dhaabbattee bakka itti dhaabnee irratti fufna. Sukunaan hojii sukunaa mul'attuudha tuni. Sukunaa dhaabbattuudha. Tana sukunaan gosa lamaa jira. Takka zeeroodha takka tana. Ta zeeroo hojii biraa qabdi. Tuni immoo hojii 5 qabdi. Hojii 5 keessaa lama takka sadii dabarsinee jira. Qaraan barannee jira garuu tun akkana tanaa sunaa tana jeeddaan hin baasne. Hojii 5 keessaa idallee dubbateetii jira. Takkaffaa sagalee dheereessuudha. Takkaffaa sagalee dheereessitii. Lammaffaa sagalee gabaabsitii. Sagalee dheertuu sagalee gabaabduu jechuudha. Ni dheereessitii. Lamada ni gabaabsitii. Sadaffaa sagalee fuudhaa gootii ni huutii. Fuudhaatti humtii. Kan afraffaa ni jabeessitii. Kan shanaffaa irra buta gooti. Kanneen keessaa fakkeenya tuttuqeetiin gara fardii teenya har'aa deemna. Kana ilaallee jira. Kanallee ilaallee jira barnee jira garuu seenaa sukunaa keessa jenneeti miti.
أنا اللي لالي جرا أسكي سالمين لمينو لالي جرا قرو أرى ودسي تلا اللي خنا فكيني سني خنيتين برد برا قرأ أبكي تينيا لما أرى تنا شنين كان رئيسا لما بكتك ولد الله إن شاء الله يورو مجيس لما وجيسي سببا مد لازم كيستي جيتشاستي كوبي جيتشاستي كوبي وكو سجلي حركة جاء سجلين يرتون مد لازم كون خنكوبي في خجيتشاتيس مال الرتي سجلين تون مسكر مخفف يقاول لافتو تكا جبتو تكا قالو فردو والاتجامتين سكنا سيرا سكنا خارر لالو خان يوم بني مالي معلوم ما سي كتلت كمبين نبنو أنا فو انتوكو مد اللازم حروفي مسكر مخفف جي يو أنا في دي أكارتا يو سببا تتهم بيني دروا بريزون تكان كوني مولتا يعني مولتا يو سببا تتهم بيني يرو هندنا وما تتيماوي أنا فو أكنا يرو هندنا ميت سنين تنمني يرو هند سيرا برتاني في التيمتان دلكما خلالالو دلكما تي إيجا تكا سجلي ديريسو يجون مدي سجلي ديريسو مدي يجون مدي سجلي جبابسو أمدو لالي جرا كتي جبابتو جبدو أنا اللي نبينا لالي جرا شدانا ودا إلا اللي ودانتم جنا خبتي ما تدري بقولنا خباكم إذا فكينا إنسان كان كيسا وكو سكنان وكو سجلي أنتو سجلي ديرتو أنتو فكينا فتان دبجيفتو آتكا كسران دبجيفتو إيتكا جمان دبجيفتو هوتكا أيه أسكيستي دبجيفتو بورا دبجيفتو مديو ماتين دبجيفتو بورا آي أو قبنا إسان كان ديري فتشوف أكاهلي جنتي كوبين دبجيفتو بوراتون كوبيلي دبفماس تي دبجيفتو كوبيلي دمي سديتي وجين وكولي مخني سجلين أكا أممتو خنقونو يو سكنان جراتين سكنات أنا وجي وليد دبلي تكا سجليني ديريستي أكا مدي فكينا دبجيفتون كوبيلي دمي سديتين كيساتا دبجيفتو جنة أليف واي في يال كوبين دبجيفتو تجنة دمي سديتين كيسا أيه فتان يو أليف سكناك أبدو جلوفتي دبجيفتو آتاتي تيريسي تجامتي فتان أليف دابا أليف سكناك أبدو جلوفتي تون آتنا تونيلين سكنان تون دبجيفتو أمتي تيريسي كسرا وجين يا سكنا قبضو كسرا وجين يا سكنا قبضو فيني كسرا دبجيفتو إيتاكا يا سكنا قبضو دبجيفتو إيتاكا مالي كوبينتون متاسيتي آن أليف نخلني تسجلي خلنتي كوبي واوي في كوبي يا متاساني تسجلين كنا دبجيفتو
dabalataati jira. Dubbachiiftuu gargaartuuti. Sababa sukunaa qabaataniif jecha. Yoo sukunaan qabaanne dubbachiiftuu ta'uu hin danda'an. Kanaafuu ammallee waaw sukunaa qabdu dummaa hojii yoo dhufte dummaan dubbachiiftuu tanaa waaw sukunaa qabdu dubbachiiftuu taati. Kanaafuu sukunaan tun seerri duraa sagalee ni dheereessiti. Sukunaa jechuun maal jechuun kan jedhamniif idilee dubbadhee namaatu na gaafatee hojii shaneen kana bakka takka waliin qabdi. Kan biraa waa'ee kanaa ilaallee ittiin deebinu. Amma dura barannee irra deebinee barannee jirra. Akkasumatti dubbachiiftuu fataa fi yaa fi kanaa wajjin ilaallee sukunaan waliin fiduu barbaadeef sukunaan tun dubbachiiftuu dabalti yookaan ni dheereessiti jenne. Hayyee dheereessuu keessaa baane dhimmi keenya bakka biraa jira. Kana yaadachiisumaa fi isinitti hime. Hayyee ni gabaabsiti jenne. Ni gabaabsiti. Sagalee dheertuu sagalee gabaabduu jechuudha. Hayyee yeroo akkam gabaabsiti? Sukunaan tun mallattoon sukunaa tun yoo hamzaa cittuu gubbaan dhufte dubbachiiftuun isii dura jirtu fataa yookaan kisraa yookaan dammaan ni gabaabsiti. Walqixa dhooyti laallee jirra. Walqixa dhooyti kana laallee jirra. Akkamitti? Fakkeenyaaf dubbachiiftuun fataa sakandii takka dubbachiiftuun harakaa takka jechuun sakandii takka jechuudha. Hayyee fataa fi yoo aliif hamzaa cittuun gubbaan sukunaan jiraatte dubbachiiftuu isii duraa harakaa cinaa gooti. Walqixa dhooyti. Maayikiroo sakandii 50 jedhe. Maayikiroo sakandii 50. Ani komentii teessaniin arguu barreeffamaa isin arguu dabuu jiraa fi dabuutti hin jiru beeku useetumaan itti fufa. Useetumaan itti fufa yoo karatti isin irraa citees carraa keessa. Hayyee fakkeenyaaf as keessatti kana keessatti iqraa hajennu kana hamzaa cittuu gubbaan sukunaan jirti. Raantun fataa aa qabdi. Sagaleensi aa akka seeraatti yoo kana hin qabaanne iqraa jennee dubbisna. Iqraa yoo kana hin qabaanne sakandii takka jechuudha. Garuu sababa hamzaa cittuu gubbaan sukunaan dhufte jecha jenne kana jenna. Iqraa jenneemi sagaleesii walqixa dhooyneeti gabaabsinee iqraa jechuu fi iqra jechuun adda. Kanaafuu sagalee gabaabsiti. Seera kanaas laallee jirra. Bal'inaan laallee jirra. Seera lammaffaa keessa kun irra dabara. Laallee waan jiruuf jechuudha. Qabxii hudhaa inshaallah. Hudhaan tun ifiisiitiifuu damee hedduuf keessaa qabdi. Sababa sukunaatiin uumamtu. Sukunaan hudhaa uumtuuf bakka hudhaa keessatti hedduudha. Boqonnaa danda'e kunis keessa kophaadhaan.
Ayyee fakkeenyaaf quraana keessatti amma dura himeetiin jira gaafa asitti galgala laallu suuraa faatihaa keessatti nuun hogguu dubbisnu fakkeenyaaf qubee laatiiniitti yoon barreesse yoon akkana goone seera biraa seente anamtaa jaa akka biraatti laala asitti anamtaa sirrii miti. Hogguu qaraanu suknaan tun jara kana lameenii fi suknaan nuun gubbaa jirtu tun dubbifamaa naa qubee arabaanaa fi qubee ayin jidduutti hudhaa uumti. Ammallee qubeen miim dubbifamaa arabaa miim dubbifamaa gubbaarra tajirtu suknaan tun hudhaa uumti. As jidduutti hudhaa uumte maa fi taa jidduutti hogguu dubbisnu amtaa jennee dubbisnu amtaa jennee dubbisnu seera. Kunis suknaan nuun gubbaarra dhuftee nuun maal gooti hudhaadha jechuu kan nuti asitti seera gaafa sikka ilaalla. Kanaafuu silaa suknaan jiraachuu baatte hudhaan hin jirtu. Fataa yoo ta'e anaa'am jennee dubbisnu. Kisraa yoo ta'e aanii akka fe'e. Garuu sababa nuun gubbaa suknaan dhuftee jecha hudhaa taate suknaan tun asitti qabxis gaffaati. An'amtaa jennee dubbisna. An'amtaa jennee dubbisna. Kanaas gaafa bakka isaa isii geenye bal'inaan laalla. Xumurree. Ayyee har'a suknaa hojii lameen kanaan laalla. Suknaa bira dabaree jira. Hojii siisan sadeen lama dur laallee jira. Takka fuuldura laaltee inshaallah. Har'a immoo lameen tana laalla. Roobotisittani lameen tana laalla. Lameen tun kan sababa maddul laazim yookaan maddul waajib keessatti seera maddul laazim san beeknee akkaataa siitti qara'uudhaaf tun harakaa jaha qabdi, tun harakaa maal qabdi jechee baruudhaaf hojii suknaa lameen kana beekuun dirqama. Kanaafuu wanni amma jeequyyuu isinii galee bira dabarraa milikkata naa godhaa yoo isinii galee bira tarra. Isinii galee yoo isinii galee jiraatee lakkoofsa takka barreessaa yeroo itti fayyadamnaa daddafaa.
أيه ما شاء الله. جبدو في ربوتا. أيه جبدي في الربوتا لا لا. أما دلوقتي مد لازم، مد لازم كيستي قبي في قبي في جتتي بكلمة الدباسني قبيلتون نلا فتي خاو نجبات تكا نت قلتي خاني فردتي جنبي بخلاف قبكي لاف توفي الربوطة جب توفي الربوطة خجوا قنا لار إيجا سندورتي سيرة مدلازم كيستي مد الطبيعي jechuun maddii uumamaa ida'uu sukunaatan sirna urdofi maddu laazim seerrisii sukunaa jechuudha seerrisii مد اللازم مد الطبيعي يدو سكناتا وجيفتو أماما أيه يدو سكناتا ودي قال لي أيه ديك أما مدي أماما عالم إيلما أولما kan jenne biratti qubeen duubaan dhuftu yoo sukunaa qabaatte qubeen san yookaan jechi san harakaa jaha dheerata irraan deebi'a. Ilaalla laaftuu fi jabduu ka jenne sanii ilaalla. مد الطبيعي يقاو تندبجيستو لما دبجيستو ماما مدي وماما يجولا لما يجولا قبي لما مدي وماما تندات قبي لما انت انسي سنت انتي قبين سدفا جردو يو سكناك اباتي وانجو سنقلا يو سكناك اباتي مدين أمما كان دوران حركة لما قفا حركة جهديرت ونقول له ترى ما يتين تدبي برا سيرة سمو قبدا مد لازم كان حركة جهك عبد جنة قبيسته جتشا خيستي يو مدي أمما دوبان مد طبيبودان سكنان جراتي يو سكنان تون جراتي دبچيفتون دوان حركة لما حركة جهديرتي تن دوان سكندي لما جنو سكندي جهديريسي خانا خيست يماس قبي سدفا مدي أمما دوبان تجيب قبي سدفا يو سكنا قبات تجيشو إيغا قبين وليغلي هاي نيكاي
kana jechuun maddu laazim maddu xabii'uni ida'uu qubeen lamatun qubeen sadaffaa sukunaa qabdi harakaa jaha dheereessina harakaa jaha dheereessina harakaa jaha dheereessina. Ayyee isaan kana keessatti maddiin qubeetiis maddu laazim kan qubeetiis takkaa sagalee dheertuu harakaa jaha laaftuu taati yookaan qalloo taati jechuudha. Takka immoo sagalee dheertuu sukunaa dirqamaa maddu laazim sagalee dheertuu tan furdoo taati. Maaliif? Yoo qubeen qubee tanatti aantu yoo qubeen qubee tanatti aantu yoo qubeen qubee kanatti aantu sirna godhu yoo qubeen sukunaa qabdutti aantu qubeen sukunaa qabdutti aantu kana lameen hogguu waliin jennu takkaa dhokatte takkaa jabaatte yookaan shaddaa jechuudha. Yoo shaddaa taate qubeen qubee tanatti aantu hogguu dubbisnu yoo shaddaa gubbaa qabaachuu baattullee afaan keenya keessatti hogguu dubbisnu jabeenyi dhufe qubeen tun ulfaa yookaan furdoo jennaan musaqqal hajannuun san ammaas lamada yoo irra buuta hin mul'anne taate jabduu fi injeereemuun tana sukunaa jabduu fi sukunaa irra butaatiin jee kana woniniin qabxii lameen tana fideef. Sukunaan tun yoo qubee sadaffaa fi qubeen afuraffaatun hogguu walit jennu qubeen sadaffaatii fi qubeen afuraffaa hogguu walit jennu jabaatte shaddaa qabaattu gubbaa qabaachuu baattu hogguu dubbisnu sagalee san keessa dubbisnu yoo jabaatte sagaleen maddu laazim tun musaqqal yookaan furdoo takkaa jabduu taati. Ilaalla amma seeraan isin hojjetu. Ammaas sadeenu jechuudha. Ammaas yoo qubeen sadaffaa tanatti aantu qubee sukunaa qabdu tanatti aantu hogguu sagalee dheertuu san jennu qubeen sadaffaa tanatti aantu ta afuraffaa irra buta taate irra buta taate irra bunni kun qooda lama qaba. Irra bunni kun akkaataa lama jira. Takka irra buta dhokatu yoo taate hogguu sagalee san dubbisu wanni irra bunnu sagaleen irra butaa tanarraa qubee sadeen tana hogguu jennee ta afuraffaa dabaru yoo tun dhokatte yoo qubeen sukunaa qabdu tun dhokatte ammallee maddiin san musaqqal yookaan furdoo taati. Ikkatan jabduu dhiisaa laaftuudha. Jabduu rakkina qabu ni ilaalla. Bikki xiyyeeffannaa itti goonu asi irra buta kanarratti. Irra bunni qooda lama qaba. Takka irra buta dhokatuu fi irra buta mul'atu jechuudha. Yoo qubeen sukunaa qabdutti aantu qubeen tun jechuudha. Qubeen afuraffaa sagalee si yogguu kana jennee kana jennu maddi irratti dheeressinee kana dabalu qubeen sadaffaa tun sukunaa qabdu dhokattee irra buta dhokataa ta'a. Sababa kanaaf maddu laazim kun maddii
furdoo yookaan musaqqal jennuun ta'a. Garuu yoo hogguu kana sadaffaa jennee afuraffatti dabarru qubeen san irra buta mul'atu taate, qubeen sadaffaa irra buta mul'atu taate madduu laazimsan mukaffaf yookaan qalloo yookaan laaftuu taate. Ni ilaalla barreeffama keessatti. Seeriniin jiru kun isinii galee takkaa irra deebi'a kan rabutaa kana. Irra bunni bakka lama qoodama. Sagaleen irra butaa bakka lama qoodamti. Irra buta mul'atuu fi hin mul'anne. Irra buta mul'atu yoo jennuu fi kan hin mul'anne yoo jennu fakkeenyaaf irra buta hin mul'anne, irra buta dhokatu jechuudha. Hin mul'anne yookaan dhokatu. Ayyee as keessa ilaalaa mul'atu. Irra bunni qubeen faatii fi qubeen harabittii boodaan deebi'a. Afaan dhaloota keessaniitiin isinii hima. Qubee beeytanii jechuudha. Irra bunni faa fi raadha. Qubeen irra buta taatu qubee faati. Irra buta taatu qubee faati. Kan sukunaa qabdu jechuudha. Ammallee kan dhokatu kan jenne keessatti qubeen irra butaa naadhaa dubbifamaa lamaa walitti aanee ha garagaraa jechuudha. Dubbifamaa lamaa ha garagaraa qubee afaan Oromoo barannee jira. San bira kun kan akkuu dubbisnu afrii jenna. Afrii ni mul'ata. Qubeen faa ni mul'atti. Afrii, asrii, qabrii, afrii faan ni jirti ni mul'atti. Asrii, qabrii kana fakkaatu. Faan irra buta mul'atu jettaati. Ayyee as gad deebina. Qubeen irra butaa naadha. Leencaa jenna moo leenca jenna. Yoon dogongoruu baadde akka itti dubbisnu naan tun dhokattee jirti. Leencaa jenna malee leencaa hin jennu. Walii galee hogguu dubbisnu leencaa osoo maddiin goone yookaan leencaa asii dubbisnee jira. Kana immoo afrii. Kanaafuu faan asitti ni mul'atti. Irra buta mul'atu jennaan. Ayyee kun ammoo irra buta dhokatu. Sababaan irra buta dhokatu taateef isinittiin hima. Garuu mee
ولين أنجيكم سري مسلمين kun qubeen irra butaatuun naantun leencaa gunjoo naan ni dhokatti xiqqishoo ni jirti humaaf xiqqoo gurrarra nubaa malee hin mul'atu. Kanaafuu namni yoo hogguu leenca jiru leenichaa jee dubbisu ni jiraame dogongoraa fakkeenya biraa yoo qabaattanis qubee sukunaa dhokattu yoo qabaattan yookaan hoo irra buta dhokattu yoo qabaattan naa barreessaa dafa. Dafame ayyee hin agarre wanti turee dhufu jiraan isaa isin bira. Ayyee gaanii qaandii wanta keessan eeggadhu wanti dabree turee dhufa. Haya akka hubattaniifin kana jee egaa amma karaa kanatti dabarraa fakkeenyaaf asitti irra butaa mul'atuu fi jabduu qubee sukunaa jabduu hundu fakkeenyaaf saa dummaa qabduu fi miim sukunaa qabduu miim fataa qabduu qubee tana sadeen oguu walitti daballu ni jabaatte. Maaliif? Sababa qubeen jidduu jirtuu fi qubeen sadaffaa jirtu wal fakkaattu jecha wal keessa neennee shaddaatti goona. Kana jechuun qubee afaan Oromoo yoo barreessinee fuu jennaani suum jennee eegas booda maafi fataan jirtu tun walitti kana taati summa. Kanaafuu isaan lameen keessaa tokko hayneeti shaddaa fi fataa goona akkana barreessina. Tamma misaala tamma qubeen miim kana laallee dabarree jira ni beeyi. Hayyee amma qubee arabaa keessaa qubee sadii fudhannaa. Irra buta kun qubee afaan Oromoo yoo dubbisne miin maa goona, kisraa qabdii ii goona, siin sukunaa qabdii ni dhaabna, kaafi itti aanaa kisraa qabdii. Hogguu dubbisnu miski ni mul'atti. Saan ni mul'atti. Miski ayyee ni mul'atti. Saan ni mul'atti.
مزيون على مدى فكينيا على مدى ران سكونا قبدي أر جنة أر دوت ديانا أرض 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 أسيتي مسك أرضي أرضي نمولت الربوني خن نمولتا أسيتيس الربوني خن نمولتا أنافو الربوتا مولتو جنان الربوتا مولتو جنان يروتنا وني دبچوف ديمو سببان كان في ديف أكيد ديبنا يرو قوبين سكناك أبدو في قوبين اتئانتو سيرا خانت تيسي فكين في سيرا خانت ديبو يو قوبين سكناك أبدو في قوبين اتئانتو وقو ولي تبسو تبفا ما لما تاتي أكا أما خانتي سغلين مولتي متين يوها تنسكناك أبدو إفما قوبين سكناك أبدو تنسلا الربوطة تاتو يو سغلين إسي مولتي يو سغلين إسي مولتي حالا خنان أكا مسك أرد جنو خانتي قوبين سكناك أبدو كن سغلين إسي مولتي متو لازم كيستي مخفف جنان مخفف تاتي يوم ولد أيه يوم ولد يو رغتيو مسكال جنريفو يو رغتيو أكمل رغت تمتو رغتك تمتو رغتك مي أستي قوي تناجي جيبو تبراتي مين المفروض فكينا هنا كنا ستي لافتودا سببا قوي سكنا قبض مولتوف مسك جنة مين فلانيتي بكاسين تنا نونغونا أيه خنا ما أكو خنا غونيتي بكا سا ناغونا تديانتو قوبي تنوبود بسم ماس ريفو مسك جنمي أما ستي منك جنة منك إنجن تنتانما كاف كسرى قبضو كسرما مين كسرى قبضو كسرما قبضو مين تادي بكاسين تمولتو تنا نوني دفي وقودو بسرو الربوطة نونتون الربوطة يمولتو نلوغتي منكي جنة مالي مينيكي هنجن منكي تدو جيفتني منكي الربوطة لوغتان منكي يو حالة خنان وقو ولي تبسو وبين الربوطات أكنت لغتي مد لازم ولا كلمياتو ولا حرفياتو نجباتي مسقلتاتي يوها ني فودتي ولي قال لي يو حالة خنان وبين الربوطات وبين سكناك أبدو خيسة لغتي مو سقلتاتي يوها ني فودتي يوها نجباتي يجو سنغالي
yoo isinii galee fakkeenya biraa tokko dideetiin karaa barnoota keenyaa deebiidha. Isinii galee an nama galeefiin fedha. Aya. Dafii barreessi yoo sii gale. Yoo sii gale lakkoofsa sakkaa dafii barreessi gaa dafi. Aye. Rabbi isin yaa laaffisu gaa. Aye. Seera kana deebinaa. Qubeen quraana keessatti suuraa tokko tokko jalqabaan irra dhuftuu keessaa tan takkaa jira, tan lamaa, tan sadii jira, tan lamaa jira, tan afurii, tan shanii jira, tan maqaayyam. Tan takkaa keessaa fudhannee nuun soal jira. Egaa isaan kun seera kana ilaalla. Isaan kun maddii dirqama harakaa ja'a yookaan sakandii ja'a dheereessamuu qabdu dirqama waajiba ta'uu qabdi. Maaliif seera kana jala yoo seente akkami seentin ilaala. Amma duraas ilaallee jira. Nuun hoggoo adda baasnee dubbisnu akkitti dubbisnu qubeen tun maqaa dummaan eegallaa fi nuu jenna. Maddu xabii yookaan dubbachiiftuu dheertuu uumamaati. Taati. Asitti naa duraan yoo katabne qubee laatinii yoo barreessine dummaa fi waaw sukunaa qabdu uu lama qabdi. Ayyee. Isaan lameen kun akkana baasna. Itti aannee hogguu kanarra dhaabnu sukunaa qabdi tun. Akkana dubbisna. Jennee dubbisna. Dirqama haala kanaan harkaa ja'a dheerachuu qabdi jennee
qaaf katabamee qubee laatiniin kataba. Qubee nuunitti aantu qubee laatiniin barreessa. Ayyee Haashim dubbachiiftuu faa duraan meeqaa jira? Lamaa jira. Maashaallah lamaa jira dubbachiiftuu. Sababa kanaaf dirqamaa harakaa jaha dheerachuu qabdi seera kun. Maddullaazim fi qubee maddu xabii da'uu qubeen afraffaa irratti yaamnu sukunaa qabdi jechuudha. Akka qubee laatinii gisee barreessinu. Qaaf qubeen sadaffaa sanoo sood tajennu sood misraa dhufee mi kun amma waliin badu inshaallah. Egaa haaluma kanaan qubeen qaafiis barreessanii jirtanii qubee laatiin yoo barreessine taati asitti dubbachiiftuu lamaa jira. Haala kanaan oguu dubbisnu dubbachiiftuu lamee waan jirtuuf jecha qubeettuun dirqamaa harakaa jaha qabaachuu qabdi. Saadis yoo afaan Oromootti qubee laatiin barreessine dubbachiiftuu lama qabdi. Saantuun maddu xabii yookaan dubbachiiftuu uumamaa waan taateef jecha tan irra dhaabbattu tan sukunaa qabdu qubee sadii taatee kaanitti oguu walii dubbisnu qubeen dubbifamaa waan jiru jecha. Dubba seera qubee laatiin yookaan seera qubee afaan Oromootti yoo dubbanne dubbifamaan duraan dhufee dubbachiiftuu tokko yoo lama gidduun dhufee qubeen san dubbifamaan xumuraan dhufee maaliif deemti? Qubeen tun takka jecha gabaabaa ta'a. Takka hoo qubee yoo biraan dhufte qubeen biraatti aante takka jecha gabaabaa ta'a. Takka hoo jecha irra butaa ta'a. Takka jecha jabaa ta'a. Kanaafuu kuni ammaaf seera kun isinii galee daleedanii jirtan. Mee haala kanaan tamtu musaqqali tamtu mukhaffaf yookaan tamtu jabaataa tamtu laaffataa waan jedhu laalla. Harakaa meeqa qabdi? Egaa kan biraa kan nama barreessu kana wajjin laalla. Harakaa meeqa qabdi? Takka wani laalu qubeen san harfi irra jirra ta qubee irra jirra. Maddullaazim qubee irra jira. Harakaa meeqa qabdi? Takka. Lamada laaftumoo sagalee laaftumoo sagalee jabduudha. Ni dhookattimoo hin dhookattuu waan jiru kan laalloo kan malee fulaalletti yoo isinii galuu baatee uumaa rakkoon qabu darsitti aantutti isirra deemuun hin dandeenye.
kuni maqaa yoo barreessine tuni tatanaati alif lam mim alif lam mim dura harakaa meeqa alif harakaa meeqa qabdi lam harakaa meeqa qabdi mim harakaa meeqa qabdi na barreessaa alif harakaa meeqa qabdi dafi barreessa maantana walii wajjiin daleeynaan jee wajjii daleeynaan jee alif harakaa meeqa qabdi dafi gaa way carraa keeysan alif harakaa meeqa qabdi dafi laamuu harakaa meeqa qabdi miim harakaa meeqa qabdi dafi jabdu moo laaftuudhaas as keessatti ilaallee alif harakaa meeqa qabdi harakaa meeqa dheerachuu qabdi laam harakaa meeqa dheerachuu qabdi dirqama jenne kun seeraan malaalle kanaan dirqama alif harakaa lama laal dheeratti hayyee meegaa dhiiraan barbaada alif harakaa jaalam kawai ani bade lama okoko alif jenna sadii jettanii maashaallah hassanali harakaa takkuma qabdi takbiira sanaliitiif waalaikum salaam rijee kiyya baga nagayaan dhufte dhiyaadhu takbiira sanaliitiif ililli ergaa sanaliitiif dafaa alif harakaa takka qofa qabdi bilaal abdallah waalaikum salaam dhiyaadhu alif harakaa maquma sii yaamnu oguu maqaa yaamnu dubbachiiftuu ni qabdi moo hin qabdu qixuma maqaa siisan qofa dheeratti dafa meen ilaalla alif qubee laatiin ilaalla amma alif lam mim harakaan maqaasii qofa taruma takka qofa jetti alif sadarkuma takkitti qabdu maaliif mattii hin qabdu qubeen mattii isii boodaan hin jirtu qubeen mattii alif waaw yaad qubeen walakkaa isii jirtu tan sukunaa silaa qabdu yoo qubee mattii sadeen keessaa takka taate qubeen san maqaa isii yogguu yaamnu irraan deebi'a qubeen arabitti bakka saditti adda baate qubee maddullaazim keessa ramadamti yoo maqaa isii yogguu qubee
arabaatiin barreessinu sadii taate maddul laazim keessatti ramadamti. Eegas qubeen sadeen keessaa tan jidduu tan sukunaa qabdu tan jidduu yoo maddii qubee sadeen kana taate qubeen san harakaa ja'a dheerachuun dirqama. Maaliif hogguu walii yaamnu maddu xabii ida'uu sukunaata. Maddu xabii ta'a. Maddii dubbachiistuu dheertuu uumamaa. Kana jechuun laam yoo jenne fataa fi aliif karaatu ta jidduu maatu jira aliifii jira. Maddul laazim kun sukunaadhaa walitti ja'a dheeratti jenna. Asitti yaa jira jidduu maddu xabii yookaan maddii uumamaatii harakaa ja'a dheerti jenna. Aliif dubbachiiftuu hin qabdu maal